Haakama meeqa dhaqee bishaanuma akka kennan malee haakamni waan takka naa godhuu didee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Wada barana khabar heddu. Durtani Eidul Mubaarak. Jirra alhamdulillah. Wallahi isin barbaaddu ture gadaa tana laayif irra hin jirtu. Waanumaata tiiktook seenaa jirre saniif hin saafuma garre. Ayyee. Wallahi hedduu takka baay'ee takka galatoomii komartii jalatti illee si barreesseen ture. Hedduu takka galatoomii ichi gaafa kaanii na nyaatti siin jee damma fitti godhinaan jette san gartee damma nyaadhullee fitti godhinaan jette inillee nyaanne garuu jaaladhu. Wallahi damma san akkasumatti damma aslii biyyarraa fidee asitti ija kuulladhe akkuma tanaan jette sana gammaatu kuullatutti hin jira. Ijji tiyya qolfii taana taate ta duraan akkana goggoydee ijuma fayyaa tana hooqe na gooti yeroo gariiteen quraana qaroos hooqe na gooti. Hedduun dawaa irratti argadhee jazaakumullah kheer rabbiin jazaa kee jannataan si haa galchu. Haakama meeqa dhaqee bishaanuma akka kennan malee haakamni waan takka naa godhuu didee. Damma san irratti hedduu dawaa argadhee rabbuma ka dawaa namaaf godhu hanga sababa ilma namaa. Si dawaa naaf ta'e hedduu naaf galatoomii siin jedha. Akka sana malee ta'e hedduu ulfaadhu hedduu galatamu. Akkana baraan qara jechuun kunuu bareedaadha. Hedduu kabajame hedduu ulfaadhu. Namni birtanii akka ija dawaa ta'e hin beeku rabbummaan fadheewu. Hin beeku wallahi hogga sanii si nyaates si guba garuu immoo akkaan dawaadha wallahi. Silaa biyya takka jiraanne sina feera ture. Asa jirtoo? Sina zuguma. Lakkee dhiisee harama Afrikaa kanaan jira. Isa immoo alhamdulillah ilak waan nan fayyuma fayyaa ta'e akka malee akka malee. Wallahi alhamdulillah fayyee